فيديو كان يروى أرجتن سجل كان يروى أجيسن يادة كنا تيفنا كنا في ماله أفبرن دبرسنا شير قرأ ولينجها جروبي إجارة قبعت تجوا يقدر قرص ثانية في قاما إمكن لالجسوف كوري إجارة مخلا وجني والقنما تي يروى بابا كيست إن شاء الله أكا إرجع ربيتي نفرتن جتشودا وامي تشكين يسنا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة توتكين كم جرتو سجنتان الرا شيخ ليبر بدا شيخ محمد ثاني دا وجن والاتكابا مجلس أقول نجمة أكما كان نموت أقول بدا وجن سبب نتين في ركو شيخ كينيا بوليس كينيا داعي كما شيخ أول إدريس بدأ تذكر تمرية شوت تجرا شيخ أول إدريس يوم ما كان بكوسته هوسبيتال جرا شيخ أكا كيسو مغارا كيباليتا أورومياتي بوا بودا بو سيدا نما درسوتا كما تمان الدو علمي تببا سيكا راسي ساتوري أكما كان شيخولي لبهدو جدون دندامو ورا علمي كقراسي سنو حالمي جيسي قبسي سي أكبر سيسان قديدا غرو أما ربي نيغاو مفيد إنما مكورا يرو ما كان مرو ما كان كيسا نكوبي تندچي ويسبه خراسي لا أكتر أفورا بافتن كان الرفايتان نجبه إني سني أوبريشني قدامه كيسا بهمله ترون كابو وانجدو وري هايوني وري فيا إرجع كان دبرسني ربي قام كروم في دقود أدرانيس مرسا أفر أوبريشني قدام نيجرو مرسان أرفان كان رتي كان يود تدبلا مكم تامباين وياتشيسه كانوا مولين بيكيستين الفاتا على ديمني يالي قدامو كابو يعني جد أسجرا أما قا كولي غلاتي أكايساني في بريتشتني دعاي قوتنو دعاي قداتسي غرغرسا يرو برباچستي حالا برباچسي إسنغافنا كنافو namoonni dandeessan hundi sheekolee masjiida keessa jirtan warri hoggansa majlisaa ijoollee miidiyaarra jirtanus akka isaan bira dhaabbattanuu ergaa jedhu isiniif dabarsuu fi ni jalqabaan ijoon du'aa goonaa fi amma dandeenyan immoo gargaarsa barbaachisu akka bira dhaabbattanuu isa jedhu dabarsuudha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bolowwan kiyyaa kabajamoon jaallatamoon dhiirri jennoonni marti keessanuu nagaan rabbii fi rahmanni isaa barakansa bakkuma jirtanutti isinirraa haa jiraatu. Kani mawal geenyee teenyee mari'ataa jirru akkuma obboleessi kiyya kabajamaan injiinar Gaaliboonii kaasee ka'e dhimmi kun dhimma yaachisaadha. Namni muslimaa waluma qaba. Obboleessa keenya rabbiin isaanii birmatee afiyaa isaanii dafee haa guutuu nama kaadimee diiniiti. Rabbi bira nama dhaabbataa ture hedduun keessan hin beektan jedhee yaada. Daa'ii akkam beekamaadhaa fi nama dubbatee nama amansiisuu danda'u nama diiniidhaaf waa buusaa ture ulama rabbii ta'aabee cinqamee bakka namni dhaquu hin dandeenyettillee deemee qofsiisaa ture. Ajaa'iba opereeshinii gizee 4 amma dura ta'uudha wajjin qaama opereeshinii sanaa wajjiniin kan yeroo kamillee hin irraanfanne aanaa Omoonaa addaa ganda Kafarsaa baadiyyaa fagoo nama fayyaadhaaf ulfaataa bakka rakkisaa warri biyya sanaan beeytanii aalimaaf jecha gargaarsa aalimaatiif jecha nama dhaqee qorra keessa achi bulee achuma raquu mataan isaa ka dhukkuba namatti ta'e nama ammas dhukkubsataa namaaf ulamaadhaaf diiniif taabaa ture jechuudha kuni hedduu namni danuun hin beeytanii al-ma'ruufu laa yu'arrafu jedhama beekamaan hin beeksifamuu jedhama sheekni beekamaadha gama lixaa kanatti bu'aa guddaa buusaniiru. Yeroo tokko namni tokko nama tokko miti beekaa nabi Ibraahimin namni rabbiin tokkichuma isaatiin ummata jedhe namni diini rabbii kana kaddamu namni diini rabbiitii buusu namni tokko nama tokko miti. Kanaaf har'ammoo sheekni kun ajaa'ibaa haala miijaan qaban sila haala miijaan jiraatee qabeenya qabaatanii of danda'anii akka matanii kuni namni hundinuu hawwii nama hundaati. Kanaaf haalli akka walii galaatti miidiyaa irratti illee wanni dubbatamuu hin dandeenye jira. Haalli miijaa fi miti jireenyuma jiraataniifu. Haa ta'u kanuma wajjiniin immoo rabbiin garbicha isaa nama jaallate irra mokkora guddaa itti deddeebi'e amma nama gaddisiisu namni yeroo 4 opereeshinii ta'e shanaffaa qonqoo isaanii keessatti ba'e wanni ba'e kun idda yookiin tuubboo hafuuraa irratti xannachi biqile wanni kun immoo opereeshinii yoon goone amma sagaleen isaanii jijjiiramee jira afanamee jira
atattamaan yoo amaliyyaan hin geggeeffamne miidhamatu dhufa. Kanaaf wanni kun nu sodaachisa kan sheeka kana wanni wal geenyee amma nu dhibee jennee maryanneef qaama keenya kuma shari'aan islaamaa jedhu obboleessa keenya erga rabbal aalamiinaati numa qabu yoo yeroo rakkinaa kana wal biraan dhaabbanne sheekni kun rakkinaaf maallaqaaf jecha yoo kan du'anu ta'e wallahi gaddaa fi yeroo kamillee seena nama keessaa hin baane ta'a. Garuu rakkina maallaqaatiif opereeshiniin isaanii hogga jedhanu biyya keessattuu ta'an fakkaatu dhimmi mormaa rakkisaadha. Opereeshiniin kun bakkuma gaarii biyya alaa deemamee yaalamuu qaba malee biyya keessatti dhaqee rakkoo uumuu danda'a. Cuba isiirra keessaa baasuudhaaf ureef sirriitti baasuu jammarama malee ergasii isii baasuun rakkisaadha. Inni kun immoo ujummoo ichaadha hafuuraa jidduutti wanni biqile kun badaa ulfaataadha bakka sana baqachuu waan ta'eef har'a wanni maryannee sagalee kana kennuu nu barbaachise. Namni dhimmi diinii isa dhibu obboleessi islaamaa obboleettiin islaamaa guyyaatti nama meeqa deeggaraa ooltanii masaajida ijaartuu ulamaa gargaartuu madarasaa ijaartuu waa guddaa godhaa jirtan. Kanaaf inni kun immoo sana hundaa ol masjida ijaaruudhaa oli lubbuun nama tokko masjida ijaaruu oli madarasaa ijaaruu oli jechaadha. Aalima daa'iidha nama biyya kana jijjiiru. Kanaaf baarakallahu fiikum rabbi sinirraa jaallatu walumaan taane nus warri biyya keessa jirru waan dandeenye itti deemnee isi warri biyya keessaaf ala jirtanus harka wal qabannee yoo jennee obboleessa keenya kana fayyifachuu dandeenya guyyaan hin geenye waan ta'eef isa kana ergaa dabarsuu barbaannee man nafasa kurbatan min kurabi dunya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawm al-qiyama. Namni obboleessa isaarraa rakkoo tokko muddama tokko cinqii biyya duniyaarraa furmaata kaa'eef dhiphina obboleessi dhiphate san amma obboleessi keenya dhiphatanii jiran mana baanii mana yaalaaf hin finnee jiru amma mana jiran maatii bira dhiphina isaan keessa galan kana namni obboleessa tokko dhiphina inni keessa galee furmaata biyya duniyaatti godheef rabbiin rakkoo guyyaa qiyaamaa ilma namaa isarra qaqqabu obboleessa irra qabu furmaanni rabbi biraa jiraaf jedhani rasuulillah alayhi salaatu wassalaam. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نداء الأهم حواس خينيا ورين بيا خيسا في بيا على سجلين علموتا كنا حيوني غغارين فولا كيسان دورتا أنكون سجلين ساني بيا خيستس بيا على تس اسم برا هاجيسو يعني أكمم حيوني ججبان حاسوان شيخ خينيا اتقافتما مجلسا غودينا جمع أبا جفار شيخ محمد ثاني عبد القادر بلنا نسيني خاصني جرو obboleessa keenya injineer Gaaliboo Abbaa Boor kaysin lafa beektan miidiyaa gubbaa beektan ka seenaa isaa beektan ka darsii isaa ilmi isaallee beektan bal'inaan isinii kaasanii jiru. Asiin itti gaafatamaa majlisaa magaalaa Aggaaroo Sheekh Muhammad Zeen nu biratti argamu. Asiin sheekni keenya hayyuun biyyattiin Jimmaa qabdu Sheekh Awwal Abbaa Boor nu biratti argamu. Asiin Sheekh Gaaliin nu biratti argamaa Sheekh Abdul Basiir Sheekh Ishaaq shabaabni kun hunduu wanni nu biratti argamaniif waan jabaatu fuula keessan dura dhaabe. Wanni sun maal rakkina yookaan dhukkuba daa'ii islaamaa Sheekh Awwal Idris ka gannaa fi bona keessa islaamummaa bal'isuu fi lafaan matooraan halkanii guyyaa cinqamaa ture nama santu irraa dhukkuba irratti kufee dhukkuba kana akkamitti wal'aannaa lakkii nu bicheen inaasomnu hawaasa guddoo qabna lafattis miidiyaa gubbaarrattis hawaasa keenyaan sheeka kana ambifanna jennee sagantaa kana godhannee fuula keessan dura teenya. Sagantaa kanarraa nama jajjabaatu qaxaratee ka'e rakkatee sheeka keenya Sheekh Muhammad Amiin Fatihii uzrii adda addaa himatanii qaamaan nu bira dhaban malee qalbiin nu bira jiru. Sheekni keenya Sheekh Amar Rahmaa qaamaan nu bira hin jirre malee qalbiin nu bira jiru. Imaanni masgida Rahmaa sheekni keenya Sheekh Hawwii Aggaaroorra Sheekh Hawwii Caggoo Sheekh Habiib namni gugurdaan kasilaan wajjin hin ta'u uzuriin nurra hambisee numatirraa bakka dhaabatee sagalee isiniin gaataa jira. Sagaleen keenya immoo furmaata rakkina Sheekh Awwal Idris akkamitti wal'aanna dhukkuba jabaa irratti kufanii jiranii dhukkuba morma keessaatii opereeshin barbaade waan guddoo gaafatee sagaleen keenya hogguu simbira geesse kana jalatti unwaana kana jalatti akka sooshaal miidiyaatti akka lafaatti sagalee akka zoomiitti akka tiktokitti akka iimootti akka feesbuukatti akka yuutuubitti
social media gubbarratti maqaa isaanii ulamoota kanaa wajjin akkaawuntii isaanii illee ni maxxansina irratti haasawa bal'inaa illee isiniin haasofna akka qubanu qabaattanu akka nama kana wal'aannan jaarsa biyyaa guddaa biyyattiin Jimmaa qabdu kawaamichi hunda waan waaman argatan waan dubbatan argatan ka federaalaa fi oromiyaa walitti qabanii yaada gaarii kennan hajiin keenya haji biyyaan nu wajjin argamanii haajaatu nu biraa kaase nama dura ulaa kanallee banerraayi kanaaf hawaasa keenya hedduu isinitti hin dheeressinu haasaan jara kanaatu isin ga'a qubanuu qabaadha akkuma dubbiin kun haqiiqa rakkoon kun mul'ataadha jechuun qalbii keessan keessa gadi buutee obboleessa muslimaati al-mu'minu yashuddu ba'duhu ba'da mu'minni obboleessa wal jabeessa fi masalul mu'min في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد لا نرسو أسمرت تنقبابسا نؤردفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بياه الراء أركو الفاتا أكا أواسا مسلمان رد يقبا شيكا كينيا وبوليسا كينيا جالالي كينيا قلبي إجا كينيا تأي شيك أول إدريس يقبا الفاتا دان قبماني أكما شيكان كينيا ما دد بساتوران yeroo dheeraa operaashinii taas turanii hojiin isaanii akkuma beekamaa ta'e daawaa islaamaati. Asiin dura bakkoota adda addaatii ijoollee namaa fuudhanii akka ilmii baratanuuf gara bakka ilmiitti geggeessanii ilmii irratti achitti tottoo'atanii akka biyyi kun aqiidaanis diiniinis fooyya'u ta'abii guddaa keessa turanii sanarraa ulamoota gara biyyoota kanaatti fiffidanii biyya kana diiniidhaan gadhaabuudhaaf hojii kanumarra turan. Naganni isaaniis kanuma, qonni isaaniis kanuma hojii isaa wanni isaan godhatanii jiranu. Eega kanaati immoo dhukkuboonni adda addaa yeroodhaa yerootti dhufee baay'ee gaa ulfaataa bifa fafakkaatuun operaashinii ta'a waan har'a ga'aniif inni hamma ammoo qoonqoo keessa xiqqoo ulfaatee jira. Dhukkubni kuni dhukkuba yeroo namaa kennuu miti. Aluma tokkoon hafuura kutee nama ajjeesa. Kanarraa nama nanannaa'isa haalli dhukkubaa tuubboo hafuuraatiin wal qabatu. Sa'aatii kanaaf immoo humni jabaan jiru borsaa mu'minaati. Nama rabbii jedhee wal bukkee dhaabbate yoo rabbii jennee kaanee dammaqnee garanaan imaamonnis yaa sheekanii garaa walii laafaa rabbi garaasinii laafaa naggaadonni keenya yoo sheekkan kaase wallaahi garaa laafaadhaan ka'a yoo du'anni kaase naggaadeen keenya ka'ee wal bukkee sin dhaabbata walis hin nassara diinii nassaruun in tansurullaha yansurkum jechuun nama diiniidhaaf dhaabbatu bukkee dhaabbachuudha. Amaanaa sagaletti kana dhagahaati nu birmadhaa akka keenya shee Awwal Idriisiif bakka jirtanutti ijoollowwan keenya warri keessas alas jirtan eegasiis khayrii hojjetaa jirtan hadaraa nu jabaadhaa amaanaa isiniin jenna. Haalli muslimaa gaafuma jiru wal bukkee dhaabbate akkanaan jedhanii sheeka tokko zabanuma dhiyoo kana nama dadhabaa wayitii hadaraa jedhan du'uun koon oolu gaafan du'e janaazaa koo irratti ol kaatanii birrinaan funaaninaati akkamitti jiraatu hammuma na laalaa sheewwal koonaan jedhan anumaan jedhanii namu amma jiranu anduunaan janaazaa irratti lawaa funaanuu hin dhiistanu sun immoo anaan fayyadu hadhuma tuunii akkamitti jirtan jedhamee irraa hikmaa qabaa jedhanii kanaaf amaanaa yaabboloowwan islaamaa nu jabaadhaa sheeka kanaa fi bukkee nu dhaabbadhaa. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلين إسلاما قويا درا قويا سكي ستي فرماتا بلي سكي ناف أبا كي ناف مرينة يادا إسنين غان نودا warri sagalee kana dhageessan hundi warri fagoo warri dhihoo warri biyya keessaa fi alaa keessaahu maqaan shee Awwal yeroo ka'u namni isaan akka Itoophiyaatti namni isaanii
biyya tokko keessaa nama hin qabne isaanin hin jiru jechuudha. Kanaaf biyyoota adda addaa keessatti namni isaanii faca'ee jira. Isaan nama aggaaroo keessaa jiraatan malee nama bakka tokkootii miti. Harargeen akkasuma akkuma bahaaf lixaan Harargeen fayyaansaa xiqqaaf guddaansaa akkasuma Jimmaa godinaaleen Jimmaa Ilubaaboor Wallaggaan bakki isaan Shawaan bakki isaan hanqatan hin jiru jechuudha. Kanaafuu tokkoffaa irratti wannan jechuu barbaadu ilmaan isaanii biyya addunyaa irra facaatanii jirtan sagalee isaanii kana rakkoo isaanii kana dhukkuba hamma sagalee isaanii qabee otoo ammaa as isaan isinii finnee wallahi kalimaa tokko haasa'uu hin danda'anu wanni kun opereeshinii ta'u jedhameera sababaa humnaatiin immoo bubbuleera bubbuluudhaan immoo maaltu dhufa jennee yaadda'u jirra akkuma sheekni keenya sheewwalis jarri keenya kaasan rakkina biraatiif saaxilamnaa isa jedhu yaaddoo keessa jirra waan ta'eef waan kana asirraa fudhadhaati viidiyoo adda addaa hojjedhaati sagalee kana ta'aatii gargaarsi hatattamaa akka isaaniif godhame jennaan hikiminaa gahaa ta'e akka argatanu jechuun barbaada. Kun immoo nama biyya alaa qofa otoo hin taane namni biyya keessaas warri isaan beekus warri isaan hin beeknes namni rabbiin rahmatummaa qalbii keessas hin kaa'e eenyuuf dhukkubni jaallatameetii miti isaanis fedhaniitii miti. Eenyuuf dhaabbataa xiqqaadhaaf guddaadhaaf rahmata godhanii kan ofii dhiisaniiti mana namaa ijaaranii qe'ee namaa ijaaranii naannoo jiran hundattuu wanti isaan hojjetaa turan waan hadhaan himee fixuu miti waan ta'eef obboleeyyan keenya haasa'aniiru. Kanaaf akka kootti wannan isiniin jechuu barbaadu kootummaadhaan namni islaama ta'e hundinuu irratti hirmaadhaati yeroo gabaabaa keessatti yoo walirra qaqqabanne waan xiqqaa ta'a yoo walirratti dhiifne immoo wantichi waan ulfaataadha waan miliyoonaan lakkaa'amu waan ta'eef hadaraa jechuun barbaada hin callisinaa galatoomaa ulfaadhaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. قناة البركة تقدم. ما هي البركة؟ البركة هي جند خفي من جنود الله يرسلها لمن يشاء من عباده، فإذا حلت في المال أكثرت، وفي الولد أصلحت، وفي الجسم قوت، وفي الوقت عمرت.